Sadaa kun gaafa kun ibsan itti dabalatumaaf xiqqoo naan qate jedheetu malee. Fakkeenyaaf hajjii kana nabiyyoonni kanaan jechuun raajonni kanaan dura kan godhan jiru tokko inni lammaffaa macaafa kitaaban kanaan dura keessatti kitaaba quraanaan alatti namni raajiin karaa kanatti salaatiin jira kaabatti. Anuma Farma gaafiin kee inni jalqabaa waa'ee hajjiiti. Waa'ee hajjii keessatti inni jalqabaa Abrahaamu hajjii godhe. Fakkeenyaaf gaafa mana ijaaree deemu sana Rabbi subhaanahu wa ta'aala waan fedhiyaatu kan rijaal Rabbi subhaanahu wa ta'aala boqonnaa 22 keessatti waan finnaasi namootaaf waamicha godhee jedheen. Namoonni lukaan deemanii gara hajjii kanatti karaa hundarraati gara keetti dhufu jedheen. Achi ture innu Abrahaam. Sigalee kanaafuu hajjii godhameera. Tokko lammaffaan waa'ee gara sanatti garagalee salaatamuu. Namoonni sijammir salaan numtu inni waqtii shananuu kan jalqabe waqtii shanan bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaanni biraa iyyuu jiraatu malee. Salaanni biraa yeroo jiraatu kanayyuu hatta Nabi Muhammaduu jalqabarraati. Hatta Nabi Muhammaduu jalqabarraati kaasanii salaanni gara Yerusaalemitti garagalee sagadamaa ture. Maaliif jennaani seera durii keessatti kan garagalamee salaatamaa ture gara Yerusaalemitti ture yookiin Beetel Maqdis jennaani miti. Beetel Maqdisitti garagalamee salaatamaa ture. Garuu yeroo mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti salaanni dirqama godhama jechuudha. Garuu yeroodhaan booddee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuula kee gara Makkaatti achi garagalchiisaa gadii jedheen. Kanaafuu namoonni nabiyyoonni kana dura turan gara Makkaatti garagaleen salaanne. Miknyaatuun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalqabayyuu kan jarri sagadaa turan ergamanii salaanuu dirqama irratti godhamee kan jarri sagadaa turan gara Beetel Maqdisitti waan ta'eef jechuudha. Nabi Muhammad irratti akka gara kanatti garagalamee salaatamu isaan irratti jalqabe malee namoonni isaanii kan garagalee sagadaa turan Nabi Muhammadin dabalatee gara Beetel Maqdis jechuu barbaada. Ustaaza deemuu dandeessana. Ayyaa salaatush. Salaatu. Ayyee al tokko nan salaata ishee nan deebi'aa jiru. Amasti gaafadhaan egaa. Ishee. Okay. Dabala si deebisan miti. Eeyyanna wanti na deebisaniiru kan hajjii kana raajonni kanaan dura kitaaban duraanii keessatti wanta tuqanni qabanii fakkeenyaaf akka achitti hajjan. Kitaabota asiin dura osoo hin taane Rabbiin Quraana keessatti mustaanni yeroo siif himanii Nabiyyi Ibraahiim Eeyyanna ibseera. Yoo isa sana malee kitaabota asiin dura yoo kan jedhamu taate barsiisni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisanii Quraana waan ta'eef Quraana keessaa hidhaayi kan isaan siif deebisaniitiin hin jiranii jechuudha. Ishee. Akkasii gaafii takka si gaafadhu macaafa keessa. Eeyyanna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:9 irratti warri nagaa buusanaa gammadanii isaan ijoollee Waaqayyoon jedhamu jedhe. Warri nagaan buufne ijoollee eenyu jedhamu? Ijoollee shayxaanaa ta'a. Yesus nagaa buusuu dhufe? Eeyyangaa kanaatu beektaa miti dha. Yesus Kiristoos ani nagaa fiduudhaaf hin dhufne jedhe. Muitirra jirta dabala. Al tokko na absiti ko. Ayyeesh.
Okay, namni biraa namni jirtan. Hawwi jirta? Asirra oolti mucayyoon tun of isii dubbattu hin garree kiristaana biraa galcha. Ani Ayyee jira dubbadhu. Okay, dabala deebite. Eeyyan. Ani jira. Maal jette? Liibaan Jarabe- namitti qabadhu. Darabeen kiyyamii. Laa ustaanni si waamaatiin dhaqanii si dadhaba waan ta'eef dabala afaan xumuranneetiin sitti dhufna muitti qabadha shi. Okay. Okay. Okay, dabalaan namni nagaa buusuudhaaf hin dhufne ijoollee sheexanaa jedhamaa jetteetiin turte. Yesuus Kiristoos nagaa fiduudhaaf hin dhufne jedhe. An Hmm? An Yesuus nagaa Kiristoos fiduudhaaf? nagaa hin dhufne jedhe. Ablaa fedha filuun dhufee kan jedhu sanii miti. Eh, Wanti jechuu barbaadame fakkeenyaaf maatii duraan waan biraa gabbaraa ture keessatti gaafa dhufee inni kana dubbatu maatiin kun walitti garagalu si galee gaafa ilmi jalaa wanta ta'e maatiin garagalu kana ibsuu barbaadeetii bar. wanti nuti jechuu jirru Yesuus Kiristoos nagaa fiduudhaaf hin dhufne kan jedhe sanii waliif galla. Eeyyen nagaa akkatti hin dhufne jira akkaataa itti hin dhufne qaba gaa. Okay, eshi warri nagaa hin finne ammoo warri nagaa fudhate mootii maaliif ma seexanatti jette. Nagaa jechuun dhugaadha akkasuma barsuun nagaadha kan dhufeef inni nagaa buusuudhaaf jechuun. Yesuus nagaa buusuudhaaf hin dhufne jedhe. Yesuus nagaa buusuudhaaf hin dhufne jedhe. Bakka isaa waan akkas jedheef qabaan siin jechaa jira bar. Waan akkas jedheef qaba. Eeyyen. Maaliif? Fakkeenyaaf maatii tokko keessatti gaafa maatii kana keessaa ilmi gaafa karaa isaa deebi'u maatiin gara biraa jiru walitti bu'insi uumama. Maaltu akkas jedhee hiike? Akkasitti kaa kan nutti himan. Maaltu akkas jedhee hiike dabala? Akka amantiitti akkas jedhanii nutti himan kaa. Okay, kitaabarraan jiru garuyyuu nama isitti hime miti. Eeyyen akkasitti natti himameetiin qabadheen. Ka waan qabne wayaa ofii gurgureetiniin billaa bitatu jechuun maal jechuudha? Billaa yoo jedhame kallattumaan billaa namaan muramu kanatti ni qabu bar. Maaliin wayaa ofii gurguree billaa bitatu jechuun maal jechuudha? Dabala. Yoo sagalee kun jiru. Jira miti sagaleen koo. Okay. Ayyashi galatooma. Hawwii bira jirta? Okay, hawwiinis hin jirtu. Moone? Oh, Kam nagaadha? naga galatosa. Siima ishii banattu amman arga sirra ol tafi. Ara sirra nuuleni. Gizee meeqa naga galchanii na buusan fifiyyu. Neetworkiin keetis fayyaa qabu fakkaata. Ati pentee moo ortodoksiidha? Neetworkiin koo dhuguma fayyaa hin qabne inni garuu ani kiristaana. Macaafaa itti amantu keessaa waan akkasii gaafadhu. Hayyee gaafadhu. Jalqaba irratti Mariyaam kan isin deesse waaqa moo nama deesse? Waaqa akkamitti deessi? Maal deesse? Waaqa akkamitti deessi? Nama deesse malee. Maal jechuu jirta immoo? Uumama deesse. Namni waaqa gandaati immoo waaqni ofii nama uumeet deebi'ee namarraa dhalata. Siif naaf galan jira fudhadheen jira. Uumama dawisiidha inni amanta miti. Yesuusin deesse eegaa ilma deesse. Ilman deessa maqaasaa Yesuusiin jettee moggaasta.
Ka isin deesse sun uumama ta'uu isaanii amantaayi. Uuma dhalataaree ibnu. Jechuun afaanuma keetirraa hin baroon dhagahuun barbaade uumama akkasiin deessanii amantaan jedhanii sammuutiyyuu uumanni dhalate jedhee naman waan ta'eef. Niga. Nan beekama Okay, okay, Yesuus Kiristoos uumama jettee amantaa jechuudha. Yesuus Kiristoos ergamaadha. Yesuus Kiristoos isa Waaqayyo ergeedha. Maryam irraa dhalate, nama ta'ee dhalate, nama guutuu ta'ee dhalate, nama beektamiti nama. Kaati xiqqishuma si hafee karaa onnoo dhaayii dhufu jechuudha. Ayyee galatoomii. Okay, ilma waaqaa jechuun maal jechuudha? Ilma Waaqaa jechuun nama jaalala Waaqayyo raawwatu jechuudha. Okay, ayyee shi galatoomii. Duuba maaliif karaa islaamummaan dhufne? Duuba karaa islaamummaa maaliif hin dhufne? Musliimni sammuutii akkuma ati jettu kana jedheetiniin kan hin amanuudha. Yesuus Kiristoos ergamaadhaayi nama uumamaa jedheetiniin kan hin amanuudha. Kan Yesuus uume sana malee kan biraa tokkollee hin jiru jedheetiniin amana. Uumaan kan biraa hin jiru kan Yesuus uume sana malee jedheetiniin amana waan ta'eef musliim. Jechuun islaamummaa biraa maal fuudharee maal hojjedhaa achi? Jechuun akka kanatti kan amanu uummata hawaasa musliimaatiin sin jedha. Amantaa islaamummaattiyyuu barsiisa akkanaa kana barsiisaan sin jedhe. Maaliif wangeellis akkasuma jedhee barsiisa bara? Yesuus Kiristoos inni iyyuu koo abbaa jedhee Waaqayyoon waammachaa ture mee? Abbaa tokkicha jedha bara. Kanaafuu wangeelli iyyuu kana barsiisa islaamaan. Abbaan sun ammootiyyuu Yesuus Kiristoos uumeetiniin Yesuus Kiristoos ammoo isa biratti filatamee jechuudha jirtaamiire. Abu Musaay. Abu Musaay shoof. Akka jechuudha. Karaa keessan dhufne hedduu galatoomaa hayaa. Galatoomaa. Gaaffii ni qabdaniifachuu.